Dhaggeeffattoota keenya inni hordofaa jirtan Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa kanneen Adam Jaalatoo Fardoo jedhama. Hundeessaa miidiyaa kanaati. Akkasumas toora feesbuukii kana irratti yeroo garaagaraa irratti wantoota adda addaa maxxansuun akkasumas hayyoota Oromoo hedduu gama toora Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa fidee gaaffii godhuuniif akkasumas yaada isaan qaban isaan irraa fuudhee gurra ummataatiin gayaa yeroo dheeraaf tureera. Ammas hin dhiifne jechuun hin dhaamne ittuma jirra. Isa kana immoo bal'ifnee yookaan haala dura hojjetaa jiru irraan daballee hojjetuuf dirqama maamilaa horachuun dirqama. Isa kana yoo jennu namoonni nu laalanii toora yuutuubiis haa ta'uu toora gama fuula keenyaa yookaan isa peeji jennu Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaa kana hordofuuni wantoota nu yeroo garaagaratti dabarsinu hordoftanii argitanii osoo yaada keessanis nu kennitanii yaada jedhu qaba. Inni kun immoo Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan eenyu akka isinii jechuu hin barbaada. Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan miidiyaa toora sooshaal miidiyaa irratti waggoota dheeraaf darbaa ture ammas darbutti jiru jechuudha. Sagantaaleen Oromiyaa Dijiitaal Miidiyaan qabu hedduu sagantaa keessummaa qaba, qophii marii qaba, qophii of argaa qaba. Akkasumas yeroo tokko tokko miidiyaa namoonni miidiyaaleen bakka biraa irraa waa'ee Oromoo ilaallatu dabarsanii nus kallattiin isas karaa toora kallattiin dabarsu yookaan isa live stream jennu sana hojjenna. Haa ta'u hojiileen hojjennuu fi qulqullina miidiyaan keenya qabuun fi hordoftoonni nu qabnu waliin fakkaatanii hordoftoota diqqoo qabna muraasa jechuu kiyya. Sabskraayiberii naannoo 10,000 oliitti still 11,000 hin guunne toorota garaagaraa irratti dabarsaa waan jirruufi gamanuma sababbiin miidiyaan kunis maamiltoota hedduu horatuu dadhabeef tokkoffaa sabskraayib godhaa jedhaa hin kadhannu. Isa kana jechuun sabskraayib ka taasisu hojii kan keeti kanatti amana. Hojiin keessan immoo yoo hojiin nam tokko wanti inni hojjetu gaarii ta'ee jedhee namoonni itti dhufanii miidiyaa sana sabskraayib jedhanii wantoota yeroo dhufan wantoota miidiyaa sanarraa kallattii garaagaraatiin sagantaalee amma isiniin jedhe oduu qabna. Biyyaarraa kallattiin dabarsina. Akkasumas qophii keessummaa qabna. Keessummoota addunyaa irra jiran hedduu namoota waa'ee dhaabbata isaanii beeksifachuu fedhan, ilaalcha siyaasaa isaanii akkasumas wantoota isaan irratti dubbatu barbaadan fedhii waan isaan keessa jiru baasanii sabaan ga'uuf qabaataniiti waan sana ga'uu dadhabanii yeroo baay'ee dura ummataatiin jenna
Inni kunniinis akkuma miidiyaan keenya sabiskiraayibii diqqaa qabu, viyuu diqqaa qaba. Sirboota nu kennuun ala waan hin ta'in jechuudha. Kanaaf qophoota akka sagantaa marii hawaasaas wantoota adda addaa hojjenna. Kallattiinis viidiyoo waraabbii irratti ni hirmaanna. Viidiyoo sana waraabnee gulaallee karaa dhuunfaatiin namoota hin kennina. Isa sana gama sooshaal miidiyaatti waan hin bahin hojiilee nu hojjennu kanneen fa'aa. Kana hojjennoo jedhu miidiyaan kun hundee isaanis anumaa, hoogganaanis anumaa, hojjetaanis anumaa. Namatu hojjetaa hojii kiyyaan sirratti jechuun. Isa kanaaf viidiyoo kana irratti tokkoffaa sabni Oromoo fi yookaan sabaaf sablammoon biyya keenya jiran sagalee ta'aafii turre. Oromoo qofaaf sagalee ta'an turre. Gaafa Tigraay illee miidhaman Tigraay illee sagalee ta'a turre. Gaafa uummanni kibbaas akkasumas uummanni Amaaraas namoota kamiifuu miidiyaa sagalee ta'u sagalee taana. Wantoota silaa sabni kamuu namni kamuu akka namaatitti toora miidiyaatitti seera miidiyaa hordofneetu kan hojjennu. Kanaaf wantoota barbaadan hunda namni nu bira dhufee waan kana qilleensa irra nu hanqaa oolu yoo jedhe kafaltii tokko malee kan hojjennu. Isa kanaaf kafaltiin isin irraa barbaannu yoo jiraate guddaan miidiyaa kana sabiskiraayib nu godhu, laayik, sheer nu godhu. Isa kana yoo nu gootani kafaltii guddaa nu kaffaltanii jiru. Tokkoffaa miidiyaan kun miidiyaa monetaayiz ta'e bara dheeraaf jechuudha. Seera isaa waggoota bara yuutuubiin viyuu 1,000 qofaan kennu sana yeroo sanatti kan seera jala bulchite waggaa 6-7 yuutuubiyaa. Kanaaf wanti isin irraa eenyu miidiyaa kana laayik, sheer, sabiskiraayibii yuutuubii Oromiyaa Dijital Miidiyaa jala dhattanii yuutuubii tuquun maamila miidiyaa kanaa nu taatanii wantoota miidiyaa kana irraa darban kallattiin akkasiin dhaqqabuuf mallattoo bilbilaa fuutanii isii sanarratti kaasuun wantoota nu dabarsine waa dabarsuu isa notification jennu sana jechuudha. Isa sana nu godhaa jedhu gaafachuu fi miidiyaan kun kan hundeeffamu bara 2009 dhumarra jechuun laayik 2010 viidiyoolee nu kenna irraa ilaaluu dandeettanii viidiyoo bara 2010 upload ta'ee ilaalamaa jirutu asirra jira waan ta'eef isa irraa fitneesiin yookaan ragaan keenya isa san jirtu miidiyaa yeroo dheeraati waggaa dheeraati garuu viyuun isaa xiqqaa viyuu guddaa qabna sabiskiraayibiin isaa garuu xiqqoo. Isa kanaaf nu gargaara isiniin jedha. Asumaan egaa waa'ee miidiyaa haasawuun kiyya hin ooleen waa'ee miidiyaa afaan 2-3 irraa jechuu barbaada. Kuma jalqaba irratti dubbadhe miidiyaan waan guddaa kun Oromiyaa Dijital Miidiyaa kan jiraannu biyya Noorweeti. Biyya Noorwee magaalaa Tindiwool irratti kallattiin kan dabarsinu yeroo garaagaraa ammas asuma jirra jechuudha. Kanaaf waa'ee miidiyaa irraa wanti akka Oromiyaa Dijitaalii bakka bu'eeti kan dubbadhu immoo ofis personaalii kiyya bakka bu'eeti kan dubbadhu. Namni tokko miidiyaa akkamiif fayyadama? Itti fayyadamiinsa miidiyaa waan jedhu jechuudha.
itti fayyadamiinsi miidiyaan nu qabnu maal fakkaata waan jedhu yaada gabaabduu kaa'uu barbaada. Akka kiyyatti jechuu itti fayyadamiinni miidiyaa yeroo addaa qabnu kuni baay'ee waan nama gaddisiisaati. Miidiyaan tootaalii miidiyaa jechuun definishinii isaa dubbachuu kiyya osoo hin taane namni hedduu miidiyaa hin beeka. Keessaa miidiyaan gosa hedduu qaba. Miidiyaalee gosa hedduu qabu kana keessaa ani kallattiin kan irra jirullee miidiyaa sooshaal miidiyaa isa jedhu kan irra jiru. Wantoonni amma irratti dabarsinu kunniin kallattiin amma Oromiyaa diijitaal miidiyaan akka miidiyaatti irra jiru satalaayitii osoo hin ta'in maalii osoo hin ta'in gara TV osoo hin ta'in maalii osoo hin ta'in kan irra jiru kallattiin waa'ee sooshaal miidiyaa YouTube, Instagram, Twitter, Facebook fi peejota garaagaraa jechuudha. Asirratti kan argu isa kanaaf itti fayyadamiinsi miidiyaa keessattuyyuu suur-sagalee ilaalchisee maal fakkaata akka jedhu asumaan yaada gabaabduu waan nadhagame akka aadamitti dabarfachuu barbaada. Yeroo ammaa kana yoo arginu TikTokii lafa ta'uu TikTokiin yeroo guddaan waliin hidhata yuutuubiin qaba. Namoonni waan TikTokii irra sheer godhan immoo yuutuubiitti hidhanii argita. Yeroo hedduu waan si qaanessutti argita. Waan silaa seerri miidiyaa hin eeyyamne yeroo namoonni miilee walii gadhiisanii irratti wal arrabsan argita. Yeroo namoonni miidiyaa sana irratti qullaa isaanii yookaan waa'ee saalqunnamtii seeraan ala ta'e kan daanga'iin agarsiisan barsiisan dhageetta. Isa kana waa'ee saalqunnamtiin barsiisinaa jechuu kiyyaa miti. Haa ta'u akka seera addunyaatitti boorraadha. Bilooksi godhullee sexual media waan sexual action qabu waa'ee waan argisiisaa waan saalqunnamtii aktii sana godha. Miidiyaan illee seera mataa isaa qaba irraa buusa jechuudha. Irraa bu'ee deebi'ee yeroo deebi'anii na buusanii jedhanii yeroo kadhatan argina. TikTokii illee haa ta'u yuutuubii illee bilook godhamanii yeroo miidiyaan keessa bilookii ta'aa jira jedhanii yeroo bo'aan argina. Inni kun maalirraa dhufa ka jedhu yoo hubanne namoonni miidiyaa irra fayyadamu kana wantoota irratti feenuu fi wantoota silaa dhuunfatti akka dhuunfaa keenyatti wantoota akka aadamitti dhuunfatti godhuu barbaadu hunda asuma fidee miidiyaa irratti godhu. Kaanaani inni kun tokkoffaa hawaasa keessatti diqqeessa. Lammaffaa itikii yookaan poolisii piraayivesii tajennuuni piraayivesii poolisii tajennu sana cabsita. Yeroo cabsitetti miidiyaan namni sabiskiraayibii hedduu horataa yookaan foloowerii hedduu horatuu fi yeroo meeqa haga nurraa fudhatu hundi keenyaa ni beekna. Isa dadhabne san deebinee ganaa dadhabne jechuudha. Kanaafii wantoota sana obsinee dhiisuu dhabuu irraa akka ta'een wantoota amma yeroo gabaabaa keessatti sila waan tokko woordii lamaa sadii irratti sila irraa afaan keenya irraa fi gochoota achi akshiiniin achirra fudhannu sana godhuu dhabuu irraa akka ka'e miidiyaaleen keenya nurratti cufama jechuudha. Isa kana irraa osoo of eegnu dhugaadha. Namoonni tokko by the way nama arrabsuun isuma hillii nama keenyaaf yookaan sammuu keenyaaf iyyuu sirrii miti. Namni nama arrabsu nama diqqaadha jedhee amana. Nama arrabsu hin deeggarus nama sin arrabsu.
namni nama arrabsu nama diqqaadha. Har'a yeroo ammaa kana sooshaal miidiyaa keessattuu yuutuubis haa ta'u kan sabiskiraayibii guddaa argatu, tiktookis haa ta'u kan foloowerii guddaa argatu warroota nama arrabsanii, warroota hiriyyaa isaa arrabsan, warroota haadha diqqeessan, warroota abbaa diqqeessan, warroota achi baaniitii ilmaan ofii arrabsan, foloowerii argatuu fi warroota hiriyyaa isaa gadi buusan, haadha manaa isaa akka hin jirre godhan jechuudha. Immoo inni kun maal agarsiisa? Addunyaa kana irratti ilmi namaa eenyuun hiriyoomee jira kan jennuun nu argisiisa jechuudha. Isa kana jechuun namni maaliif namoota waan gaarii godhanii, waan gaarii barsiisanii, waan gaarii argisiisanii foloo godhee waan sana hin baranne, irraan fudhanne, hin dhageenye, maal jedhamaa jira wanta jedhe si'ii maal hin hubanne. Immoo achi dhaqee afaan badaan ollaa arrabsee, soddaa arrabsee, gosa arrabsee, zarii Oromoo kan kutaa garaagaraa arrabsee yeroo inni jedhu foloowerii baay'ee jala jigee achi keessa laala jechuudha. Dhiiska jedhuun hin argitan. Baay'ee nama gaddisiisa. Wantoota baay'ee irraa gaddu keessa yeroo tokko tokko miidiyaa kanarraa illee dhiisii baratanii akkasumas miidiyaa an fayyadamu jiru. Miidiyaa sooshaal miidiyaa jedhamu hunda kan fayyadamu. Miidiyaa hunda hin fayyadamu. Akka hundaayyuu maqaa fi aadaan jaalatee fardoo jettanii akka hunda galchitanii jettanii hin jira akka hundaa kan maafi fedhii miidiyaa, fedhii waa'ee sooshaal miidiyaa isaa ta'u wantoota kanaa waan qabuuf bakka hundaayyuu nan jira. Haa ta'u garuu waan badaa warroota waan badaa arrabsan, warroota haadha arrabsan foloo hin godhu, warroota abbaa arrabsan foloo hin godhu, warroota haadha manaa isaa diqqeessanii ofii guddaa of godhanii wal isaan sanii foloo hin godhu jechuudha. Kanaaf yeroo ammaa kana irratti miidiyaa itti fayyadamiinsi miidiyaa keenya baay'ee baay'ee ekstiriim, akka nama jibbisiisu, akka yoo lafaa kaate inumaayyuu miidiyaa banuu miti of jibbitee waan biraa waanuma silaa hoobii qabdu si dhaabsisu gubbaa jira jechuudha. Anamma akka jechuu barbaadu waa'ee Oromoon matamti isaa safuu qaba. Safuun isaa safuu dhuguma keessaa guddannee, keessaa baanee, keessaa dhufnee Oromoon beekama safuu mataa isaa qabna. Ani hangafoota kiyya kabajaa taasisan maqaa hangafaa kiyya ni kabaja, soddaan kabaja, namoota waliin kabaja, ollaan kabaja. Amma wal kabajuun hafee wal arrabsu, wal diqqeessu, jechoota namni tokko jedhe baay'essanii guddisanii qabatanii ittiin fiigu. Kanaaf oduu dandeenye sooshaal miidiyaan kan uume faranjiidha. Irra guddaan isaanii appii hadhanitti fayyadamu. Kan inni warroonni kireet godhan kanuma hundi waliin beeknu kan warroota biraati. Biyyoota guddatantu fi namoota sammuun isaanii guddatantu seera mataa isaanii itti baasee kireet godhan wantoota kanneen itti fayyadamaa jiru jechuudha. Kanaaf waan ittiin nama arrabsinee miidiyaan kennas nurraa cufamu immoo deebinee
miidiyaa kamiyyuu yoo wanta fanii wanta umurii waggaa 18 gadii taate malee miidiyaa kam irrattiyyuu daa'imman isaaniitii akkaawuntii yookaan peejii mataa isaanii bananii yuutuubis haa ta'u toora tiktookiitiinis bakka itti heeyyamame hin arginu. Yeroo daa'imman akka qabatanii gara sooshaal miidiyaatiin bayanii daa'imman gara iskuulaa erguu dhiisne kan biroo addunyaa kana jijjiiru kan biroo amma pilaatfoormii miidiyaa pilaatfoormii waan gubbaa jedhu kana isa caala daraan dabalanii uumanii jenereeshinii itti aanuu fi qopheessuu danda'ani gara iskuulatti erguu dhiisne iskuula irra jajjabeessuu dhiisneeti maal goona isaanis bakkuma ofii jiru san filmu yeroo dhiisaa isa kanaanis dhugaa maaliifi nu akka nama guddaa ta'e hoobii keenya ta'uu danda'a wantoonni nu goone kun yoo dandeenye dhiisu yoo dadhabnee jennu immoo warroota dhimmi miidiyaa sooshaal miidiyaa irratti wal arrabsan irratti wal abbiisu wal godhan wal diqqeessan kan dhala namaa irratti saalfachiisanii salphisanii nu haa ga'u yoo jenne baay'ee gaarii nu haa ga'u. Inni kun immoo daa'imman ijoollee umuriin waa'ee miidiyaatti hin ga'in irratti filnee of bira keenya yoo ofii nama arrabsinu daa'imman keenya afaan haasofuu hin beekani of bira keenyee afaan silaa dhalli namaa waliin arrabsine wal arrabsaa wal diqqeessaa haadha manaa nama jalatti diqqeessa wantoonni ni taane hin jiru sooshaal miidiyaa kanarra kana wanti haasaa jiru odoo afaan namoonni nama gala hundaatiin haasa'e baay'ee gaarii irra guddaa gaa'u namoonni na jala jiran baay'een isaanii afaan oromoo dhaga'an afaan kanaan dubbadhe osoo dandeenyee waan kana dhiisne maalis nuuf fakkaata. Anuma isinii jechuu barbaada. Irra guddaa yaada kana waa'ee miidiyaa waan dubbadhee fi wantoota yeroo hedduuf sammuu namootaa turanii sammuu kiyya keessa deddeebi'aa turanii dubbadhee yoo dandeette miidiyaa sooshaal miidiyaa kana warreen fayyadamnu wantoota bu'a qabeessa ta'e fayyadamne beeksisa keenyatti beeksifachuu walitti barsiisuu akkasumas walitti baratuu waliin taphatuu wal arrabsuu dhiifnee wantoota kan keessa darbee fi muuxannoo walii walirraa baratanii jiruun addunyaa kanaa akkuma beeknu walnaadha. Maal jedhamu step by step deemtaa gaaf tokko olii gaaf tokko gadi namni iddoo jiru kanaan gara hundinuu akka salphaatti nuti iddoo jiru kan fagayee jiru gaaf tokko rakkatee gaaf tokko beela'ee gaaf tokko dheebotee iddoo kan fagayee jiru isa sana walii sheer goonee wanti keenya wanti Oromoo iyyuu dhugaan Oromoo iyyuu osoo miidiyaa sooshaal miidiyaa kana irratti waliin haasofne hin dhumatu rakkoo qabnu cinatti dhiifne humna ofii keenya wal arrabsu wal diqqeessu tokko tokko irra duulu tokko irra duulchisu yeroo keenya jumnee folooyeriitiin argatuun baay'ee nama barsiisa isa kana dhiisa. Afumaan warroota waa'ee hedduu waan bareedaa waan gaarii waan namatti tolaa waan mishaa dabarsitanii foloo lagodhi jechuu keessanii dura foloo godhaanii
nama follow godhus nama waa'ee namaa like godhu baay'ee jaalladha. Kanaaf namni tokko waan gaarii dabarsaa namoota kanaaf miidiyaa isaanii deemee tuma follow godha. Subscribes hin godhan. Warroota subscribe nama godhani nama kudha tokko naannoo kudhanii olitti subscribe nama godhee jira. An miliyoona tokko ol subscribe godhee jira. Kan Oromoos haa ta'u warroota waan barsiisoo ta'anii dabarsa hundaa godhee jira jechuu akka kiyyattan. Maaliifi bu'aa isaan beeka waan ta'eef jechuudha. Namoota tokko tokkotti waa'ee miidiyaa yeroo subscribe walii godhani waaniin waliin kafaltiin nama sanaa qarshii namaa kenne itti fakkaata namoota tokko. Miti isa sanii. Kanaafuu dhiifama naa godhaa. Yoo isinitti tole share godhaa. Yoo isinitti toles like godhaa. Haa bada isaa dhiyeessinu, misha isaa dhiyeessinu isin kadhadhaa. Oromiyaa Digital Media YouTube kenna. Subscribe nu godhaa. Waan nu dabarsinu, wanti nu dabarsinu waa'ee saba keenyaati, waa'ee saboota cunqurfamaati, waa'ee Oromoo, waa'ee saboota hundaati jechuudha. Waa'ee biyyaati. Biyya Itoophiyaa keessatti wantoota uumamu hunda dabarsina jechuudha. Isa kanaaf immoo hayyoota garaagaraa yeroo garaagaraatti dhiyeessinee jirra. Warroota adda miidiyaa irratti hojjetan hedduu osoo isaan gara miidiyaa biraatti hin darbini. Namoonni adda interview miidiyoota gurguddaarra jiran hedduun as dhufanii kan jiru. Laalaa nu jala jiranii yaada isaan dabarsaa turan laalaa waggoota dheeraaf. Kanaaf yoo isinitti tole subscribe nu godhaa. Oromiyaa Digital Media michoomaa nutti michoomaa michus nu horadhaa. Galatoomaa ulfaadhaa. Yaada kanas waan amma haasa'e kanas wantoonni mooshin ta'ee haasa'e jedhu tokko yoo jiraate of tolchaa. Akkasitti illee naa waa'ee mooshinii keessa waan yookaan waa'ee arii keessa seenee illee hin haasofne yoo tarii jechoota fayyadamuu hin qabne fayyadamee jiraate dhiifama isin gaafata. Wantoota waan kana share godhuun namoota biraan naa dhaqqabaa. Oromiyaa Digital Media irra deebiini subscribe nu godhaa. Ulfaadhaa. Kun hordofaa jirtan, kan dhaggeeffataa jirtan Oromiyaa Digital Media biyya Norwee magaalaa Tingibool irraa ani hundeessaanii fi qopheessaan miidiyaa kanaa Aadamii. Asumaan Feesbuukii kiyyas ilaaluu dandeettanii followerii hedduu qaba. Namoonni hedduu michoomina naaf ergitanii hiriyyummaa na gaafattanii hiriyyummaa sana deebisuu hin dandeenye maaf Feesbuukiin nama 5,000 waan hin kennineefi follow na godhaa jechuu barbaada. Isiniin illee achumaan yaadni kuni karaa toora hedduun iyyuu isin bira dhaqqaba. Of afootti immoo sagantaa hedduu babbareedoo qabna. Sagantaalee dura isinitti himsanii qophii keessummaa fi sagantaa marii fi qophii of argaa jedhu qabna. Qophii of argaa kana keessatti bifa adda ta'e namoonni muuxannoo isaanii bu'aa bahii jiruu isaanii kan itti ibsatanii sagantichi kunniin yeroo dhiyootti jalqaba. Isa kana hordofuu fi miidiyaa keenya subscribe godhaa. Nullee follow godhaa. Peejii keenyas follow godhaa. Ulfaadhaa. Horaa bulaa deebanaa isin jedhaa. Galatoomaa yeroo gaarii qabaadhaa. Naaf tolcha.